Galatooma. Asham alaman isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii faana. Zaan kun Karriitaa Shooti. Har'as keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif affeeree jira. Sirnoonni garaagaraa eebbi garaagaraa cilmi kan itti sirba isaatiin dabaalamu. Gidduutti biyya alaa deemee kan ture amma immoo hojiiwwan haaraa wajjin gara biyyaatti kan deebi'e. Araarsaa Gabbisaa har'a gooroo bahee osoo hin ta'in kan isin eegu Adaamaatti bahee isin eeguu fi Riittaa Shoo keessummaatee jira. Araarsaa Gabbisaa waliin waa'ee sirboota tanaan duraa hojjete akkasumas sirboota bara kana hojjete haaraa lama sirboota babbareedoo waa'ee isaanii haasaa turtii bareedaa waliin taasifna. Araarsaa Gabbisaa Riittaa Shoo keessatti isin eega. Dafaana bu'aa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina faanaati. Keessumaan kiyya har'aa weellisaa jaalatamaa Araarsaa Gabbisaa. Baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan na eegde. Hayyee chiirsii haa jennu laata? Cheers. Hayyee. Akka ati dhuftu piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan bu'uura godhannee turtii bareedaa waliin ni taasifna. Isa dura garuu biyya alaa turte erga dhufte booda waltajjii tokko irratti yeroo sirbitu sirba kee duraanii gooroo baheeta seegaa ka jedhu sanii labuu baheeta seegaa ka jedhutti jijjiirtedha. Maali araarsa jennaani? Gooroon kun xiqqoo karaan isaan ciccufamaa labuudhaan wayyaama immoo. Laga labuu jettaa jedhee. Baay'inaan namoonni kan si yaadatan araarsaa gooroo jedhanii jechuun ni danda'ama. Ani sirrittuu osoo addabaabaayeen yookaan naannoon wayii osoo maqaa keetiin naannoo sanitti hojjetame bareedee ni jedhe. Maaliif akka gaariitti beeksifte naannoo san waan ta'eef. Turuu waan dhugaati. Isarraa osoo jalqabne natti tola. Mee jamana san haala sirbi sun itti ba'ee horaan boojjinis wal qabsiifte dubatti deemnee xiqqoo haa yaadannu. Sirbichi akkuma jedhame sirba koo jalqabaati kan kaaseetta Horaamboo keessaa jechuudha. Garuu gooroo dura sirbimti akka Horaambootti sirbe Siyyee koodha. Siyyee koo immoo Taaddalee Gammachuutu yeroo sangaa inni na gaafatee hin kenneefi inni sirbee ture kaaseetta salphaa jechuudha. Achii booda gaa kan 97 gooroo kollekshinii Horaamboo irratti gaafa ba'an fudhannee baanu gooroon Top ta'ee kaasettichi sumaan ka'ee jechuun danda'ama dhugaa dubbachuudha. Dhageettii guddaa argate uummanni Oromoo sirbichi otoo kiliippii qabaatee waan ta'u. Garuu waltajjoota hedduu irratti televezyiinoota hedduudhaaf akkasitti waltajjoota hedduu irratti hojjedhe. Cidha jettaa eebba jettaa sagantaa kamirrattuu gooroon kan keessa hin jirre yaadachuun natti ulfaata. Abadan dhugaadha. Hayyee. Egaa bifa gaaffiif deebiitiin gaaffilee muraasa hin qabna. Dhugaaf sobaallee gaaffilee xiqqoo ishii hin qabna. Isaan kaasaa bakka ibsa barbaachisutti ibsa kennaa turtii bareedaa waliin taasifna. Jaalatamummaa sirba tokkoof murteessaan osoo sadarkaa kaa'e jedhamte A. Jabinni walaloof yeedaloo tokkoffaadha. B. Yaadni sirbichaa yookaan aayidiyaan tokkoffaadha. C. Sagaleen weellistichaa tokkoffaadha. Da meeshaan muuziqaan itti qindaa'e sun tokkoffaadha. Tokko kan bakka sadarkaa tokkoffaa kennuuf sagaleedha. Sagalee weellistichaati murteessaan. Lammaffaan yaada muuziqichi qabatee jirudha. Aayidiyaa kan jedhamu sana. Sadaffaan walaloo jabina walaloo fi jechoota isaanii kan of keessaa qaba. Afuraffaan meeshaa sana jechuudha. Akka sababaatti osoo kaa'ee jedhamte maal jetta? Sababaatti akkas tarreessite maal jettee yaadda? Akka sababaatti sababiin isaa tokko yoo sagaleedhaaf jette dhamdhama qabaachuu qaba. Sagalee yoo dhageef sagalee bareedaa yoo ta'e namni sun dhaggeeffachuuf gurraaf tola sagalee. Jalqaba sagaleen namichaa osoo sirba san keessatti hin jirrellee muuziqaa jechuun ni ulfaata. Ni ulfaata. Saawundiraakii ta'a. Saawundiraakii ta'a. Jaasti akkanumatti dhaggeeffachuu ta'a. Garuu hawwiidhaaf sagalee sana kana jedhanii adda baafachuudhaaf sagalee weellisichaa baay'ee murteessaadha. Erga sagaleen gurra si qabate booda dhaggeeffattee sadarkaa itti aanutti meeshaa muuziqaa bareedaadha. Walaloon isaa bareedaadha. Akkasitti tartiiba keessaa jechuudha. Bareeda baay'ee. Namoonni tokko tokkos jechoota haasichi itti fayyadamaa turee fi gidduutti dagate yookaan jechoota badaa jiran
sirba keessatti makuun illee bareedaadha jedhanii kakaasan hin jiru. Walaloo jabina walaloodhaaf. Kan wajjin wal qabatee sirba kee yaadachaa isaa irratti wantoota jiran tokko si gaafachuu barbaada. Obboroon maali? Obboroon barii jechuudha. Obboroon nan dhufa. Boru bakka deemnaa baay'ee baluu jedhame abboroon si biran jira. Barii barraa kan ka'een obboroon si bira jira. Barii barraa kan ka'een obboroon si biran jira. Akkasitti obboroo kana uummanni sirriitti itti fayyadama. Dagatamtee jirti garuu. Dagatamtee jirti. Garuu dagatamtee jirti. Yuuyyeen maali? Luka riittaati moo? Yuuyyeen kun beeki akka doofaatti ibsama. Bakka waan yuuyyee jechuun haaloon baatu si galee sodaatu kan jedhamati. Nama sodaattu. Luka moo bineettii gabaabduu xiqqoo takkaanaa jedhi re'aangi. Namoonni baay'een bakka bakkatti yuuyyaan sun beeka namni haaloon baatan tokko bineentitti waan ibsamti beeka. Injirti garuu? Ani bineentitti sun doon yaa booritti Fennacha yookaan kallacha. Fennacha. Sirba maanni? Fennacha kakaasee. Fennacha jechuun dhaaleen fennacha kakaaseedha. Onnee isaa kaafate yookaan immoo rifeensi isaa kun jedhamati kan gubbaa kun gannoodhaa kun. Inni isa kaafateedha beeki. Kaafatee bakka qophaa'eedha bakka. Guluffisi soo ta'e dirree goolaa soo ta'e waan ati onnee torte fardichatti farda gizee guluftu beeki. Ati onnee toluu qabda guluffiin akka qaba farda gaafa guluftu. Farda gulufsiisuudhaaf onnee toluudhaaf goola fardaa goola itti agarsiisuudhaaf iyyuu situ murteessaadha. Farduma kaatu kanatti yoo ati murteessaa ta'uu baate yookaan gudeeda lukatti kennuu baatte yookaan waa kennuufi baatte fardi sun kaachuu. Namni yaabullee murteessaadha. Murteessaadha. Yaabbii fardaa kanarratti waa tokko yaadadhe sirba weellisaa tokkotu haaraadha. Farda yaabuu kana in sodaate. Dhumarratti waan inni murteesse maal akka ta'e beektaa? Kiniinii garaa qasha. Malakkaa lama naa fidaa jedhee erga malakkaa lama fudhatee booda sirriitti tabaase. Fardarraa dhukkuba. Yaadachaa isaa irratti waan tokko dhaga'e. Ayyaana wayii irratti hiriyaa kee waliin hoolaa bitachuu deemtee naannoo dhaaboolotaa sanii sagaleen ajaa'ibaa tokko hin jira. Hunduu baay'inaan sagalee dhaga'amudha. Innis maanni jedhu. Qonnaan bultoonni hoolota kanatti ooffatu. Achuma irraa yaadaloo san sagalee san fudhattee yaadachaa isaa Riittaan hin jenne egaa waan namni natti beesitti dhiyeessa waan ta'eef. Egaa maali seete nuti yeroo baay'ee. Hin jedhamaa garuu miti sirba baadiyyaa keessatti yaa. Hin jedhamaan hin ibsu bara. Inuma mataa isaatiin baadiyyaa keessatti jechuun wannoonni kanaa kun. Mi'eessituun akkanaa kun siruma adda muuziqaa mataa isaati. Maali nama baadiyyaa taatee egaa kana wallaaluun ta'u. Sirba yaadachaasaa kana maaliif sirba baay'ee jaalatamaa waan ta'eef isa irratti xiyyeeffadhe jechoonni hin jirre as keessaa kamtu jira ka jedhu A. Cilaaloo, Ittoo, Dambal, B. Noogoo, Saannatee, Mogor. C. Gibee, Walloo, Anolee, D. Hunduu ni jira. Tokko hin jirtu bakka bakkatti Nuugoodha? Nuugoo hin jirtu. Maaliif hin jee? Maali maqaan nuugoo? Nobba irraan duubessaa. Tarii yeroos jechoonni yookaan bakkeewwan ati waamte kunneen qabsoon Oromoo qabsoon qeerroo haa yerootti finiine waan ta'eef iddoowwan kana addatti sababiin itti waamte yeroos maal akka ta'e yaadachuu dandeenya? Actually maal ta'e yeroo tokko qeerroon warraaqee itti finiinaa jirudha beeki. Yeroo sanatti sababii sanaan sirba sababii sanaan waan hin taane hin qabu. Even kalabii amma kalabii keessatti faa laftiin dhokadhe faa yeroo baay'ee duubarraan ba'ee dhufaa jira. Egaa suni darbee an darbeen darbatanii haadha Oromaan abdatan jedhamati Oromoon walalicha actually Galaanaa barreesse. Walaloo sirba kanaa Galaanaa barreesse sirbichi aadaa of keessaa qaba sirboota durii of keessaa qaba an uumee mataa keenyaa of keessaa qaba. Sirba sana Galaanaatu walaloo sana barreesse garuu akkaataan itti barreeffamni Galaanaan barreesse absolutely baay'ee na ajaa'iba yeroo sanatti waanuma
fookasiin irra jiru irratti ejjateetuma barreesse dubbittiin lamaan of keessaa qabdi kan bosonaas kan magaalaas qabateetuma lafa bakka ka'umsi isaa adda durummaan isaa Oromoon lafa jiru fottokee waan sana ofirraa akka dhoorguudha. Waan itti dhufaa jiru san waan irratti jiru waan itti jiru san kaka'umsa kennaa jechuu barbaadetan walumaa galatti. Gaaffiin itti aanee jiru dhugaa fi sobaadha. Tokkoffaa raga jiru araarsaan shubbisaa tureedha. Dhugaa baasoba. Dhugaadha malee. Mee shubbisarraa gara weellisummaatti dhufuun maal si fayyadee jira? Akkam ture beektaa? Gaafan hora Amboo dhaqeetoo dorgomee galu yoo xiqqaatee nama 300 oli namni wajjin dorgomu. Kana keessaani carraan inni guddaan moo'eetoo adda durummaadhaan darbee Ambootti lamaanuun hojjedha yoo isaan lamaanuun shubbisedhanii morma mana keessa cite dhallaaduu bishaan keessaan ta'e. Sirbi jennaanan sirbas ittiin cabse. Sirbee ittuma qirixee laal sagalee ajaa'ibaa kana kanniisa waabannoodhaa taatu kanan baase. Kuniin waaba lamaan nu gargaara miti kan jedhan dabarsanii waraan boonan seene. Mindaa tokko hojii lama. Mindaa tokko hojii lama jechuudha. Isa shufeerri tokko gotaajii lama oofee. Mindaa konkolaataa tokko nyaatu. Akkasan ta'e. Si fayyadee jireenya jaara? Baay'ee na fayyade. Ani shubbisa godinaalee hundaan danda'a. Sirboota kee keessatti akka ajaa'ibaatti shubbisaa dabalataa taateetu jira. Siriitiin amma waa'ee akkaataa kiroogiraafii illee maal kanarree siriitiin beeka. Rakkattu shubbistoota wajjin qindaa'uudhaaf? Nan dhibana. Sanarratti nan dhibu. Achi booda gaabiiftuu galee. Sirbi yaadachaasaa jedhu kuni sirba uummataati sirbuma haaraa kalaqamedha. Lakki kan uummataati. Yaa Zambaabaa Zamboo ture? Yaa Zambaabaa Zamboo ture. Maal jechuudha Zambaabaan eessaa zannaba? Zambaabaa sana nuti meexxii jennaa miti ree. Na ajaa'iba afaan kunis wal keessa. Akkamitti akka fuudhanii akkas godhanii. Akkasumas sirbaamaayyuu ni garuu? Zambaabaadha. Waan ajaa'iba. Nuti garuu meexxii jenna gaasanaan. Beeki meexxii jennaa. Isarraa fuudhetumanii sirbichi akka aadaati kan duriiti. Achi uumees xinnoo of keessaa qaba walaloon. Maal akka ta'e beektaa? Sirboonni keenya gaafa fudhataman jechuun keenya gaafa fudhataman xiqqoo isiin fottoqu fakkeenyaaf warra ayisa malee akkas ta'e. Hin beektaa miti iccitiisaa? Zambaabaan tunis waa qabaachuu. Namni bara akka ta'uufitti godhaa beeki. Amma maali yoo jechoota dhabee jechoonni baay'ee yeroo baay'ee. Liqeeffachuu numa danda'a normaalii. Liqeeffachuu numa danda'a. Bifa sayinooti rakkoon takka hin jirtu. Gaafa kan kootettu immoo isatu rakkoo. Isatu rakkoo. Sirreessiteet keenyatti fidee dubbichi kan alaqe kanaa miti ta'an. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba yaadachaasaa dachoo kanatti bu'aaraati. Gaafa walitti deebinu gaaffilee suuraa marsaa lammaffaa Riittaa Shoo boqonnaa sadaffaatiin walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo boqonnaa sadaffaa marsaa lammaffaa gaaffilee suuraa abstract pictures irratti argamna. Suuraa tokko irratti sakandii 10 qabda kanarratti. Suuraa isa jalqabaa ilaaluuf qophiidha. Lagaa saaqaati. Kompiitar. Yoo xiqqaate suuraa 3 gaafatamte kanarratti. Jaarsa jira. Tokko. Jaarsa nyaari jaarsaarras namoonni 2 jiru bitaa mirgaan. Lama. Takka dabaldaf. Takka immoo harreedha moo namichi garumtu harreedha jiru. Hayyee. Parsantii 75. Suuraa kana keessatti bidiruun guddaa takka yookaan sammuu namtichaa irratti kan mul'atu hin jira. Fardeen 2 irratti namni 2 hin jira. Akkasumas bitaa fi mirga namoota kanaa namoonni ciciisan hedduun illee ni jiru jechaadha. Suuraan inni lammaffaa kompiitara. Yoo xiqqaate suuraa 3 gaafatamte kanarratti. Namicha shiritii uffate wayii jira. Tokko. Adda duree garuu jaarsi jira jaarsi. 2. Achi keessaan allaattiin duuba jirti. Asfunyaan dubartiin wayii jirti kan. Bravo. Sakandii xumurteetta. Suuraa 3 sirraa barbaada waan ta'eef dhibba argatteettaasi. Akkuma mul'ateen daftee seenuu qabda beeki. Sakandii 10 qabda waan ta'eef tilmaamumaan osoo sa'aatii kee fayyadamte sii wayya. Akkas wayyaga. Suuraa itti aanee jiru.
Kompiitara. Yoo xiqqaate suuraa sadii gaafatamte. Akka jirutti jaartii yoo ana boorsaa wayii fakkaatti. Tokko. Achirraa kan hafe namni lama bitaa mirgaan dhaabatee. Hin danda'amne suuraan isa xumuraa. Kompiitara. Yoo xiqqaate suuraa sadii gaafatamte kanarratti. Namichi ija dubartii keessa jiru jira. Tokko. Guutumaan guututti dubartiidha kan ibsamu. Lama. Mul'atu. Bitaa mirga walaallee gara siin waan sadaabii jira. Asda kana kan gitaara taphatu jira. Sagantii si argaa xumuramee jira. Bittee? Lama deebiste afur gaafatamte waan ta'eef. Shantama argatte. Maali salaawanni kun? Bu'uurri isaa micoodha. Rifeensi immoo allaattiidha bitaaf mirga kan jiru. Ijji ishii lamaan namoota uffata diimaaf adii uffatan funyaan jala nama meeshaa muuziqaa booksii gitaar taphatu ni jira. Nyaarri ishii immoo foddaa mana durii wayiiti jechuudha. Foddaa. Dammaqiinsi sammuu keetii baay'ee bareedaadha. Mee gara marsaa isa xumuraatti ce'uu keenyan dura waanan dhageemaanni araarsaan biyya alaa Awustiraaliyaa erga deemee booda waggaa tokkotti namoota 1,000 moo akkasii gaa'ela raawwachiisee jira. Biyya alaa kanatti ol fuudhuun biyya ture sanitti. Awustiraaliyaa? Awustiraaliyaatti. Beeki manatti waa kana hin hojjetan. Moolii hoteelatti hojjetu. Ookee ciddi mana keessatti qophaa'u. Godhan achitti. Maaliif namatti qoomati kan waamu cidha tokkicha irratti nama amma 1,000 olii ol waamantu jira. Egalee yeroo baay'ee cidhootan achitti hojjedhee yeroo cidhoota warra Harargeeti. Warra Harargee kun gaasii galee fataa jechuu fedha. Gaafa fataa jedhan sitti himuu hin danda'u. Beeki ilaal bulluqni bulluqaa manni mooliin isa ajaa'ibaati. Dhukumarraa kaafta gaafa achi taa'e ilaali yennoo kana uffateeti ofirraa ilaali dafqee ilaali umeeti ispoortiin akkasitti waggaa tokko guutuu hojjetan gaafa waltajjii irratti ajaa'iba akka taate nan beeka. Baay'ee gammadii taphatanii galuu dhaaboo kanan nuu ta'e faayadu beeki. Dhagaa tapha fataa jedhanii tapha jaalatu warreen kun waan ta'eef cidhoota hojjedhe baay'ee isaanii achi booda bakka jaalala bareedaan argadhe isaan baratti yeroo yeroodhaan bakka sagantaa qaban irratti hin hafu. Baay'een hojjedhe ijoollummaa jalqaba garuu warri achi sagantaa yeroota kana wajjiniin akkana hojjedhe na taasise tokko Isaaq jedhama tokko Hamzaa jedhama Kariim Degan jedhama. Taamee gaa wajjiniin taamee beektaa. Taameetiyaa. Taameen gaa kiiboordii moorraasti. Naannoo Awustiraaliyaa kana kabajni aartistootaaf warri adii qaban kun baay'ee nama inaafsisa. Akka muuxannootti illee kaasuu qabna. Kabajni aartistii biyya sanitti baay'ee adda akka ta'e nan beeka. Baay'ee. Si qunnameera? Baay'ee. Akka muuxannootti fudhatamuu qaba kun jedhee yaada. Ani sagantaa yeroo hin qabu. Sagantaa koominiitiis haa ta'u, sagantaa toornaamenti maal bukkoo kubbaas haa ta'u, sagantaa faranjoonni qopheeffatan maaluma achumatti sagantaan akka biyyaatti qophaa'u, sagantaa qophaa'u irratti sagantaan gizee qophaa'u natti himame nani magalee faranjoota sanitti faranjoonni baay'ee na jaalatu. Sirba kootiin baay'ee natti booharu, baay'ee na jaalatu, baay'ee na kabaju. Gaafa sagantaan kan koo sagantaan sun gee sagantaan waltajjii sana qabaadhe gee yeroo hunda magaala gizee deeman baabura tireenaan deemu isaan. Makiinaa kana paajaaroo guddaa tokko qabu paajaaroo sana dhiqanii fannoo galchanii laabaajuu galchanii dhiqanii bareessanii naan eegu balbal duratti. Kiyuu karaa sanaan jedhu kanarra dhaqna kooshawarii kana dhiqadhee uffata koo mana fadhuutti isaan qophaa'anii na eegan na fuudhanii deemuudhaaf. Gaafa asii deemnu intidaaniif taammadaat ka'ee duuba keenya hin deemnaa gaafa teenyu kanarra korneetu kan nu godhu isaani. Baay'ee rispeektii qabu isaadhaaf baay'ee. Adda isaanitti ta'a gaasii galee waltajjii irratti kanan naan arganii fi kan lafa kanatti na argane araarsa waltajjii irraa fi araarsa lafaatti argan adda isaanitti amazing jedhu bakka haawu naan jedhu bakka. Ani waltajjii irra gaafa na jedhu akkuma na beektu harmeen koo dhuftee bara ana araarsaa jettee natti gurrattu natti tasaastee ani hin beeku. Muuziqaa keessa gaafa jiru quma ofiis hin beeku bakka. Kiyya muuziqaa keessa bakka addunyaan ani keessa jiru. Baay'ee. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba Araarsaa Gabbisaa hidda bichuu sirba bareedaa kana daawwadhaati. Boqonnaa fudhattanii marsaa isa xumuraa Riittaashoo boqonnaa sadaffaatiin walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenyaa Riittaashoo boqonnaa sadaffaa marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa irratti argamna. Televizyina faanaatiin daawwachaa jirtan. Araarsaa Gabbisaa hiriyoonni kee maatiin kee kan si waliin guddatan waa'ee keetii waan isaan nu deebisan kallattiidhumaan gabatee kanarratti keenyee jirra. Ati ilaaluu baattus daawwattoonni keenya hin laalu. Amala kee waan nuti gaafannu achirratti hin guuttaa
wal madaalchifnee hagam tokko hiriyoota kee maatii kee waliin wal beekta kan jedhu san ilaaluuf. Gara iddoo gaaffii keetitti deemi. Iddoowwan duwwaa isa irratti guuttatta. Gaaffiin inni jalqabaa amaloota kee gaggaarii kan jedhu sadi naa tarreessi. Amalamaan qabuun bareeffadhaafi. Namaan dafeen walii gala. Waliigaluu. Waliigaluu. Garaa laafa. Baay'een taphadha. Okay. Mee nyaata jaalattu keessaa aadaas ammayyaas ta'uu danda'a. Nyaata baay'ee jaalattu maal inni sadi naa tarreessi. Yaa Rabbi na baraare. Yoonii faa bara. Foon. Okay. Itittuu. Marqaallee nama jibbite. Caccabsaa. Bravo. Weellistoota Oromoo buleeyyis ta'e kan jaalattu mee sadi naa tarreessi. Weellistoota durii irraa kaasee weellistaan jaaladhu keessaa Sayyoodha. Dr. Alii Birraadha. Sadaffaan Assikee Toogaa. Ani keessa hin jiruumi. Lubbuusaa Haamaaruu. Buleessa biraa dhabnee haceedha. Wal madaalchifne jechuudha. Amala gaarii kan jedhu walii galuu. Ajab! Ni dhagaa. Qarsadii tokko garaa lafaa. Ayyoo! Manni kun maatii dhaqeedhaayi. Sadaffaa irratti tasgabbaa yookaan amala gaarii jedha. Sanuma gaa taphataa jechuudha bara. Qabannu. Sadi. Nyaata jaalattu keessaa as cuukkoon hin jira. Achi jira cuukkoon caccabsaadha kaasii tokkoffaan fooni gaa. Foon hin jira asitti. Asitti caccabsaa fi cuukkoo jira. Wanni kun lakki manaan. Isa xumuraa irratti weellistoota jaalattu. Dr. Alii Birraan jira? Alii Birraa jira ka'e? Sayyoo Dandanaa. Ni jira gaa. Inni xumuraa Zarii Wadaajoo jedha asitti. Maalaan godha gaa? Qabxii lama qofa dhabde moo sadii dhabde? Takkittii dhabe malee. Zarii Wadaajoo bichaa kan sirratti bareedu. Baay'ee gaariidha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Guddaa galatoomii turtii bareedaa taasifnee jirra. Mee gara xumuraa irratti ergaa ati dhaammattu kan namaatti galateeffattu jiraate carraa sii kenna. Ani waliin deebinee akka wal arginu abdii guddaan qaba. Galatoomii tisriittaa naaf yeroo keetii fi sirbaan amma haaraa hojjedhe kana baatii lama hin turre hin guunne agaan gadhiifame. Ijoolleen nama bukkee dhaabatan jiru tokko Taamiraat Kabadaanii beektaa. Melbourne achi Austraaliyaa jiraata. Achi taggatee dhufee lammaffaan Kariim Dagal jedhama. Innis immoo beeksisaa waltajjiiti achitti. Ijoolleen kun baay'ee warra nafaan dhama'anii hojiin kun akka gurra Oromoo ga'u kan na godhanii hojii guddaa kan hojjedhe hojii seena qabeessa kan hojjedhe. Sababa kanaafuu guddaan haa galatooman jedha. Garuu hin badin. Hin badu abadan. Abadan hin badan.